dhaamsaan ijoollee Oromootiif dhaamu warreen miidiyaa kanarra jirtan dhugaa seenaan isin gaafata teenye wallaalaa jirra keessattuu namoonni gurguddaan jedhamtan reeffaa caalu warri poosti goota miidiyaa kanarraa kaasaa already teeleedhaan onlineidhaan walii gallee qarshiidhaanillee hundarraa balleessisuu hin dandeenya garuu isi sammuu keessan maaltu akkas isinii godhaana kan gaafii natti ta'e sammuu keessan kamtu akkas isinii godha mucaan sunis yeroo du'e san akkasitti reeffisaa peestaalin maramu yaa ijoollee eessatti ajjeefame Hacaaluudhaan yoo yaaduyyuu naagaduu dide wanti deemaa jiru kun waan ajaa'ibuudha jechuudha ilmi namaa tokko du'ee kilaasii reeffa tokko gannasu akkamitti eeyyama suuraa kakaasanii miidiyaa kanarratti tiksee ra'eetii fi kolkolleen gandaa ittiin nagadatu warri sheer gootan harki keessan haa cabu dhabama sinaa godhu reeffa Hacaaluutiin Oromoo bilisan baastan biyyi maalluun jedha ishi tayyib jarri kun beekan qabani nama ummata kan qabani nama ummata kana gorsu nuun jedhani bar osoo argitanii waan ummanni nuun jedhu osoo argitanii waan diinni Oromoodhaan jedhu yaa Oromo akkaani jala deemee dhaggeeffadhu kana osoo dhaggeeffattani miidiyaa ላይ የሚለቀቅና የማይለቀቅ adda baafatanii hin beekan jedhani bar dhugaa isaaniiti bar reeffa Hacaaluu baastanii miidiyaa irratti poost gootanii akka habashaa sa'a 24 irraa haasoftu itti taphattu gootan okay beekan qabanii jedhani bar beekan qabanii jedhan dhugaa isaaniiti bar namni suuraa sun gadi dhiise eenyu namni suuraa san kaase eenyu namni tokko yoo du'e malee yaalatitti illee yoo du'e insattarama nama reeffa san gannase qofatu arga suuraa kaasu namni eeyyamu eenyu maal gootan Hacaaluu bara Oromoon bulche barka kana hunda argaa jirru bara biraan agarre an argine bara wayyaaneen ilmaan Oromoo lafarraa fi xurreeffa isaaniin argine du'anii malee suuraa isaanii qofa balu du'e jedhamee argine bara Oromoon bulche garuu reeffi ilmaan Oromoo satirillee dhabe awwaalchallee dhaban jechuudha isa kana bara Oromoon bulche har'a garuu wantootni isaan haasa'an hundi nan gaddisiisu nan ajaa'ibu because dhugaa sa'aa jiran dhugaa jirtu lafa kaa'aa jiran jabaa jedhanii guddaa jedhanii ka miidiyaa kanarratti eegnu suuraa Hacaaluu reeffa isaa poosti godha xiqqooshii isinitti hin dhagaamu adaraa rabbii yoo mucaa kana qullaasa akkana gootan xiqqishuma ishii boru ani nan kufee du'aa yaaddanii ilmi namaa rafee ka'uu dhiisu dadhaba beeki ani hondu'e kan na waliin jiru san wayi uummatatu na bareeche na awwaala maaliif namni tokko du'e kan lubbuun jiru sun kan du'e san gaggeessu qaba waan ta'eef qullaasa akkanatti miidiyaa irraa ittiin deemtan seenaan isin gaafata namuu du'an oolu Hacaaluun bakka dhugaa jira awwaalamee dhiifamee gatamee erga du'ee booda garuu diinatti gofachiista miidiyaa kanarratti fidanii maqaa Oromoo jedhu san xiqqeessisiisaa jirtan okay reeffisa akka qoshashaa gatameen awwaalamne jedhanii gadi ba'anii yoom ijoolleen Oromoo waa baratan yoom wal gorsiisu yoom wal bira dhaabbattan har'a isaan waan fe'an jedhanii waan fedhan irratti haasa'anii dhugaa jirtu dubbachaa jira waan ta'eef dhugaa jirtu warra har'a hiriira deeggarsa jedhee shergoodha uummata Amboo biraan nagaa keessattuu uummata Amboo irraa haasa'uu barbaada shergoodha biraan nagaa Hacaaluu Hundeessaa du'ee dhaggeeffadha Hacaaluu Hundeessaa du'ee guyyaa takka mormii kaastaniin beektan har'a garuu hiriira baatan hin deeggartan dhiiga Hacaaluu irra dhaabbatanii deeggarsa baatan Hacaaluun eenyuuf du'e uummata kanaaf uummata asirraa iyyu kan uummata reeffa ilma Oromoo tokko hin sattarre kanaaf moo isaan kanaaf lubbuu kennanii isaan kanaaf hidhamanii isaan kanaaf dararamanii qabsoon eessa geesse akka eessa wal geenya eessa ga'uuf deemna biyya walitti kofalchiisne wal xiqqeessine maqaa Oromoo salphisne haga du'aallee awwaallachuun beekne geenya jechuudha nuti akkas jedhanii haasa'an dhugaa isaaniiti yoo akkas jedhanii haasa'an argaa jirra kaa nama du'e tokko qullaa haga suura kaasanii gadi dhiisanitti
yoo suura san laaltan maaltu isinii dhaga'ama? Harka maaltu suura san poosti isinii godha? Harka maaltu sheer isinii godha? Ija maaliitiin laaltanii? Dhugaa Rabbiin inni guddaan murtee isinitti haa kennu. Ani homaa isiniin jechuu hin danda'u. Warri kaleessa fi har'a godinaalee keessa fiigee mootummaa saree, mootummaa abbaa irree, mootummaa erga dhufe ajjeesu malee waa takka irraan agarre. Deeggarsa baaniif jijjiirama isin kophaatti argitanii nuti hin argine sun maaliin? Warreen kana faatu na guba bar. Warra uummata kana jedhee lubbuu isaanii kenne kan. Hacaaluu Hundeessaa Oromummaan itti haftee odoo ijoollee isaatiif jiraate. Osoo maatii isaatiif jiraate, osoo nuuf jiraate akkasumatti. Oromoof jedhanii du'uummoo. Isin ijaamee hidhame Jawaar irratti hiriira baatan. Kan du'e goota seenatu yaadata. Kan jiru garuu deeggartoonni keenya nu jala hidhaman jedhanii guyyaa 7ffaa lagannaa nyaata irra jiran. Garuu isin hiriira irratti baatan. Nama isin Oromoodha, nuti Oromoodha ofiin jettanii? Isin Oromoodha ofiin jettanii? Oromoon jirtanii? Hin jirtan bar. Hin jirtu Oromoon. Okay? Dur Oromoon falmatu yeroo nuti hin gahin Oromoo falmatu biyyaaf lubbuu kenne. Yeroo warreen Jawaarin dura falmatan gootonni jechuudha. Kan fannifaman kan iccitii Oromoon baasu jedhee waraqaa nyaatee du'eetu jira. Reeffa isaanii akka Hacaaluu kana godhamee argitanii isaanis diinatu ajjeese. Sammuu qaban isaan. Hayya Hacaaluun haala ajjeesan miti. Gumaasaa hin baasna. Nuti qarree Oromootu wal ijaaree baasa. Teessanii laaluudhaaf qophaataa isin laaluudhaaf. Nuti qarreen Oromoo wal ijaaree gumaa Hacaaluu hin baafna. Waada dhaquun du'een bada ila dubartummaa kiyyaan gumaa Hacaaluu nin baasa. Aniin tuni jechuudha. Aniin tuni dubartiidha miti. Wanti an fayyadamu waan beeka. Senegalee nuti qarreen Oromoo gumaa Hacaaluu hin baasna. Isin dhiirri Oromoo, artistiin Oromoo warri hiriyoota Hacaaluu ofiin jettan guyyaa takka just for jettanii barreessitanii beektan. Keessattuu warra hiriirri Amboo bahe maalii Amboo bahe jettan guyyaa takka haqa Hacaaluu gaafattanii guyyaa takka just for Hacaaluu Hundeessaa jettanii inaaftota itti inaaftu jiraachuu isaaniitti. Guyyaa takka firii Jawaar Mohaammed jettanii beektanii hin beektan. Ilmaan garaa jechuudha. Har'a garuu hiriira baatan. Har'a garuu deeggarsa mootummaa baatan. Erga Abiyyi dhufee ilmaan Oromoo lafarraa dhumtu, Oromoo saamamu, Oromoo qayisaarra buqqa'u, Oromoo manni irratti gubatu arge malee Abiyyi waa godhee argeen beeku. Ka wayyaanee wal qabaa turre qabeenya Oromoo osoo saamtu lubbuun ilma Oromoo hin bayinii ittiin wal qabaa turre. Kokkee wal qabaa turre. Har'a garuu isin Abiyyi birri isinii kennuudhaan, waa xiqqoosh isinitti kennuudhaan lubbuu ilmaan Oromoo tarii walirra dabarsitanii gurguraa jirtu jechuudha. Wayyaaneen lafa Oromoo doon saabiin qabeenya Oromoo osoo hin saabiin haftee miti. Garuu lubbuun Oromoo hin bayinii waa'ee qabeenya osoo dantaan godhatin lubbuun ilmaan Oromoo akka hin baane irratti wal fixaa turanii jechuudha. Akkasi qeessanii buqqisanii jechuudha. Yeroo wayyaaneedhaan falmatan godinaaleen Oromoo walii galaan falmata. Har'a godinni kunoo bahe godinni sun hin bahu. Godinni kunoo bahe godinni kun hin jiru. Wala gargaaru warri gananaa gargaaree warri karas hin jiru cirraashidha. Akkatti Jawaarin baastu mana hidhaa keessaa. Nuti isin akkanumatti ta'a. Warri asirraa lallabdanis warri hiriira baatanis Rabbiin du'a isin haa godhu nagaan isin hin bulchin. Dhiigni Hacaaluu Hundeessaa isin haa gaafatu. Lafeen Hacaaluu Hundeessaa qoree taate isin haa waraantu takka takkaan. Keessattuu uummata Amboo jechuudha. Keessattuu uummata Amboo raftaniin ka'ina dhabama isin haa godhu. Isin haa fixu. Maaliif yoo jettan Hacaaluun du'ee Oromoon Bosseen awwaalan. Hacaaluu waan har'afaa du'e natti fakkaata. Ani dhugaa isinitti mee jechuudha. Waan har'afaa du'e natti fakkaata Hacaaluu.
Hacaaluun du'e Oromoon irratti wal ga'een awwaalanne. Okay? Har'a garuu isin mootummaa saree gowwaa kanaaf mootummaa harka dhiigaa innu jiraaf du'ee quban qabdanii hiriira baatan. Dengadda Photoshop tokko Abiyyi mana qomaaxamoo mana akal gudaati daawwateedhanii gadi baasanii fi suuraa tokko inni dhugaa ta'e dhara odoo Photoshop ta'e dhugaa addan baafatiin Abiyyi hiriira baan jira inni lubbuudhaan dursa. Quba qabaatanii lubbuudhaan jiraachuusaa dhabama isaa godhu Abiyyi du'ee awwaalamuu miti reeffi isaa gubachuu qaba. Sanyiin isaa lafarraa duguugamuu qabdi Abiyyi. Isin galee akka Oromoo miliyoona 50 waligala behee beerasabii meeqa bochise. Akka nama tokkotti deemne Oromoo ta'e Hacaaluuf hin boonye hin jiru. Oromoo ta'e hagaarraan tan kan Hacaaluuf gubate hin gubanne hin jiru. Abiyyi du'ee reeffi isaa awwaalamuu qabu. Ibiddaan gubachuu qaba jechuudha. Okay? Kan mataa qabdu kan afaan waa dubbatee uummata dammaqsu hin ajjeeffama. Kan hin hidhama. Kan dhugaaf sabaaf falmatu hin hidhama hin ajjeeffama. Kan uummata ajjeechisiisu kan biyya gurgurummoo goota yeroo ammaan tana. Aangoo irra taa'aa jechuudha. Akka taa'ee danda'a. Akka Shimallis Abdiisaa. Ganaa wal gaafanna wal dhiifna yeroo bulchaa magaalaa Finfinnee ture Taakkalaa Uumaa Shimallis Abdiisaa. Taa'ee danda'a. Ganaa gumaa nadhii gammadaa eenyu daadhii galan ganaa sin gaafanna. Daadhii galan eenyu akka nyaate ganaa sin gaafanna. Bara isin aangoo irra teessan ijoollee teenya jedhamtu ijoo qabdu lafarraa duguugamte ilmaan Oromoo. Wal dhiisna. Ganaa dhimma daadhii galan isin gaafannaa jechuudha. Isin gaafanna. Bara isin aangoo irra jirtu artiin Oromoo tara dhumaa deemti jechuudha. Bara isin aangoo irra jirtan. Bara wayyaaneen bulcheessaan odoo du'e Hacaaluun akkanatti nun gubu akkanatti hin gubannu akkasi. Garuu Hacaaluu qirca gootanii nyaattan. Qirca gootanii nyaattan. Mana keetitti duutiin ooltu siniif dhufti. Takkaan teessan. Aangoo irra bu'uun keessan hin oolu. Godinaalee Oromoo keessa deemtanii hin jiraattan homaa. Garuu nuti Oromoon asirra jirru even wal basaasuu walirratti duulu taate malee osoo wal qindeessine jaratti tana nutu fonqolcha asii iyyuun hin barbaachisu because maatiin Abiyyi eessa akka ta'e hin beekna Taayee hin beekna Taakkalaa Uumaa Shimallis hin beekna ture gumaa Hacaaluu asiin baafanna. Garuu amma warra asirraa iyyuu fi warra bakka Jawaar buunee falmachaa jirra jedhee OMN irraa lallabu kana dhiisne nuti qarreen Oromoo nuti dubartiin Oromoo gumaa Hacaaluu hundeessa hin baafna. Taati ilaala asirra. Ani akkanumatti teenye gama guyyuma suuraa isaa arge. Guyyuma waa'ee Hacaaluu dubbatan gadi bahee hin boo'an. Garuu namuma akka Hacaaluu jira jedhamu tokko maaliif lubbuun teenya hin bahe? Waliin dhiifnu salphaatti. Gumaan Hacaaluu baatu malee boqonnaan hin jiru. Gumaan Hacaaluu baatu malee tokkummaan hin dhufu. Gonkuma ijaaramnee bilisummaa dhufa mar hin jiru gumaan haga har'aa namoota baay'ee dhabnee qabsoon itti fufa. Qabsaan hin du'a qabsoon itti fufa jecha baanee jirra. Garuu takka takkaan eebbisa addunyaarraa haasnee gumaa isaanii baafachuu qabna. Sambooda Oromoo walii galtee falmatti hin jiru. Dhiiga Hacaaluu lubbuudhaan baafanna. Kafayyisaallee kana dhiiga madaallee gumaa baasuu eegaltan malee bilisummaan hin jirtu. Never hin jirtu. Hacaaluun du'ee Oromoon aangoo qabatee bulchee Oromoon bilisoome I don't care. Gaafa eebbisa addunyaa du'ee qabsaan du'e qabsoon itti fufa. Gaafa nadhii gammadaa dhabame qabsaan du'e qabsoon itti fufa. Akkana jechuu gaafa eegaltanii qabsoo Oromoo duubatti hambistan jechuudha. Yoo tana bilisoomne ture. Kan du'eef gumaan ba'uu qaba. Akka tokko taanee falmannee fuulduratti waliin deemnu kan du'eef gumaan ba'uu qaba. Gonkuma Oromoon hin bilisooftu dhiigni Hacaaluu hundeessaa deebi'u malee. Habashaan bara wayyaaniin sirbi bulchite alaabaa lumuxii tana qabatte akka tin irratti sirbine Habashaan jechuudha. Oromoo yoo ittiin kokkee wal qabee
guyyaa reeffa karaarraa guuranii boolla tokkotti awwaalan wayyaaneen ijoollee Oromoo kanneen itti du'e jedhanii reeffa isaanii akkasitti gadi hin baasne yoo kan horaar sadii irratti san ta'e malee okay barasan habashaan baandiraa lummuxxii qabattee akkasitti nurratti hin sirbine bara Oromoon bulche garuu Abiy akka aangoo qabateen gaalla ka Finfinnee Addis Ababa mawxat አለበት jettee ሰላማዊ ሰልፊ ባturte okay jennaan jenne malee Hacaaluun du'ee dubbachuu dadhabne haamileen nu toqame callisne miti waliin dhiisuu amma guyyaadhaan dhugaa jirtu walitti himnaa jechuudha bara Abiy 4 kiiloo taa'e ilma Oromoo dhiigan dhufe qabsoo dubartii ulfitti wareegamtee asiin geenye 4 kiiloo taa'e ቤተ መንግስት እንገባለን የሚልልክ ያባታችን ቤተ መንግስት የቱፋሙና ቤተ መንግስት ልገቡ እናታችሁ አፈርት ብላ ልገቡ እንሴንታኒ አካጂያኒ ኒንዳጌ ፈዳካ ጀለዴሚ ነላላ ዋኒ ሳመጠን ጀለዴሚ አከለ ጎኔ አካስ ጎኑ ማለ አርቲስቶታ ኦሮሞ ጠራግኑ ማለ ኦሮሞ ከሰ ዴምኔ ከትከት ሚኑ ማለ ማለ ቤተ መንግስት ማን አባከኛ ሰይኑ እንደንደኞት ቀየን ካን ኦሮሞ ነፈካት ለፍት ከኦሮሚያ ነት ፈካት ቤተ መንግስት ኢንሽን ኢትንዳዳቱ ከቱፋሙና ነት ፈካት እሺቱ ሴና ኦሮሞ ኑቲ ማራ ኩኒ ሁንዲ ከኑ ጥቄሴ ምርገ ኦሮሞ ሀገ ዲበሙገ በር ሐሮን ኦሮሞ አንጎራ ጅርቱ ይቹዳ ዶንቆሮ አከታየ ደንዳፋ ኦኬ ከዋንበሪ ኢሳት ፊ ኪሲ ኢሳ ከመነሳት ፈልመቱ በር አንጎራ ታኒ ሀበሻ ሙራቴ ካቴ ጋላ ከአዲስ አበባ መውጣት አለበት ሀዩ ኦሮሞ በረ ሂደሙ ጀባ ኦሮሞ በረ አጀፈሙ ከሰ ገኘ ጀቹ ዮ ወልኢፍ ነሰልባት ወልን ዲፍ ነው በር ኢሲንስ ኑ ዲሱ ፊንቴ ሳኒ ኑሌ ኢሲን ዲሱ ፊንቴ ከነ ጀራ ሙሬሽን ይትም ሀቃ ጫሉ ዲጋ ጫሉ ኑቲ አናቱ ሲንንጀደ ሴና ዳፍ ካያዳ ቪዲዮታ ኑቲ ዱበርቶታቱ ወል ኢጃሬ ጉማ ጫሉ እንደ ሰባሳ ኦኬ ሲወራ ዲላ ዲሳ እሲን እርጋ ጫሉን ዱኤ ጂአቶር በጉቱ ጆር ማመድ መነዳት ባሱ ደደብደን ሂዳምቶታ ሲያሳ ሀጫሉ እንደሳ ኡመታ ኦሮሞ ማለ ጅራ ወነ ነምን ይታሳይ ከነስራ ፉዳቴ አመኔ ቶለ ጀዴ ፉዳቴ ዲም ኦሮሞ ማለ ጅራ haye refa caalu argitan kana refa caalu warra sasan asdame du'e sinitti fakkaata esa geesani akkasitti ajjeesani du'e saame qambooda refa caalu argami ilmi nama yeroo kam saa kamitti akka du'e kam bifti ilmi nama jijjiramu saame qarreeffisa yoo ture isa kana hin beekna jechuudha daa'ima xiqqootu beeka guddaa akka keessanii kana yoo soo ta'e isin nama odoo jiru jaamedha warreen oromoof dubbanneeftanii asirra teessanii lallabdan lallabina nurra gadi taa'acha nurra taa wanti isin fiddan hin jiru waan ta'eef mataan dhukkubsitan ጭራሽ qabsoon keessan wanta depression baqa wanta tension keenya haatu fidaa jira kana fidaa jira qabsoon keessan malee jijjiirama faayida takka fidaan jiru okay yaa ummata ambo barattoonni university ambo gaafa eebbifamtu mormii gootee faacaaluudha har'a isin immoo dhiigaa caaruurra dhaabbattanii mootummaa kana nu deeggartan maal sinii godhe mootummaan kun kophaatti hin bilisoomtanii diqaala nu keessatti wal horteetu oromoo cabsee jechuudha akka goobanaa daacee intala abbaa baalasilxaana sitti heerumsiisna jedhanii intala mililik itti heerumsiisanii gowwoomsanii oromoo cabsisiisan jechuudha ishiin illee summii isa naachiste isa jeeste baga hinoorin baga ilmoon qabaatin jechuudha goobanaa daacee addunyaa kanarraa baga akkasitti dhume jechuudha namni haqa oromoo dabse namni oromoo miidhe oolee bula malee hin turu dhabamuun keessaniin oolu jechuudha ammallee seenaa santu deemaa jira oromoo dhabarka silxaana waliigala qabatee jiru jennaan jenne malee yoo dhugaa walitti mutaate yoo irra dibaa hin taane dubbiini oromootu silxaana qabatee jira oromootu oromoo duguugaa jira lafarra oromootu oromoo ajjeesaa jira okay
kana godhuudha isi yoo dhugaa jirtu funyaan irratti isinitti mawwale yoo kuni adiidha jedhanii isinitti argisiisan malee isiniin galtu miti warra asirra teessanii iyyitan jajjaboon nu caala enerjii qabdan obboleessa Yaayaa Bashiir qabuu dadhabnaan maal goote biltsiginnaan obboleessa Yaayaa Bashiir biyyatti ajjeesan ammallee nullee gumaa caaluu baasuudhaaf warra maangoorra jira kan maatiin isaanii eessa akka taate hin beekna waddii sun hin jiru tokko du'ee tokko nyaatu gonkuma caaluun du'ee Oromoon hin jiraatin gonkuma caaluun du'ee sabni wayim alaabaa Oromoo jedhamtu sun hin jiraatin gonkuma caaluun du'ee dhaabbileen siyaasa Oromoo jechuudha warri bar dhaabbileen siyaasa Oromoo bar artii Oromoo meeqatu bar awwaalcha caaluu irratti hin argamini jajjabee akka Kamaal Galchuufaa walitti himna Mararaa Guddinaa Daawid Ibsaa awwaalcha caaluu dhaqxanii guyyaa takka dhiigaa caaluu gaafattanii maal jettu dhaabbileen siyaasatu akka buyya bulchitu fedhu ani isiniif uffannu sagalee isiniin kennu akkam jettu isin maaliif Hacaaluu ija Oromoo du'ee guyyaa takka maatii isaa bira deemtaniin beektan beekaas hin jala callisne dhugaa jirtu walitti himuun firooman kuttu beeka hayyuu jedhan akka Leencoo Baatii Diima Nagawfaa Kadir Muktaar fa bulchoota biyyaati aydalle mitire bulchoota godinaalee Oromiyaati mitire warra Hacaaluu bira dhaqxanii jajjabeessitanii obbo Taayyee Danda'a akka Caala Bultumee akka Fayyisaa Leellisaa donqoroowwan haadharaaw Hacaaluu lafa deemsiin oollee deeme Hacaaluun iddoo dhugaa jira yeroo ammaan tana jechuudha isin boqonnaa isa dhoowwitanii halkanii guyyaa isa rarraastanis isin galee kanneen osoo yaadin wayim osoo hin argin hafne isinitti fakkaatina warri har'a gadi baatanii gumaan Hacaaluu ba'us ba'u baatus no hinjiru nutu jira bar nutu jira nuti shamarran Oromoo hin baafna gumaa Hacaaluu hundeessa waadaadha kuni lubbuun tiyya lubbuu Hacaaluun caalu kanuma dhugaa jiru lubbuun warreen achirra teessanii kun lubbuu Hacaaluun maali waliigaloo xaragamtan lubbuun teessa lubbuu Hacaaluu oli miti warri har'a paartiin keenyas keessa haqame paartiin keenya akkas ta'e Hacaaluu wallaalanii miti warra hundi isaanii warra Hacaaluu waliin nyaateedha hundi isaanii warra aangoorra jiran warri artiistota Oromoo waliigala nama haga har'a warra haadha Hacaaluun dhagneetu jira warra jajjabaadha hin jenneenitu jira beekaati silaallee jechuudha cinaatti galle adeemsa kanaan halkanii guyyaa eenyu gargaarra woboo gargaarra akka wayyaanee san haga umuriin isaa jirtu takkatti mataa keessa sin gadhee sin bulcha waan ta'eef maaliif dimokiraasiin jaalattan karaa nagaatiin tokko taataniin qabsooftan waan ta'eef okay garuu qaya Amaaraati gaafa takka duute Finfinnee awwalanii Abiyyi falmattoota naannoo Amaaraaf Tigraay shangombisee taa'ee jedhee boo'ee fi Finfinnee taawwaaleef guyyaa san artii Oromoo meeqa dhaqee warra silxaanarra jiru meeqa dhaqee Hacaaluu hundeessaa du'ee dhaqxanii warreen taraan dura Oromoo falmattan jettan hayyee galanni keessan bilisummaa ta'u falmattan Oromoodha haqa keessan hin dabsu garuu takka maqaa keessan waamuu nan danda'a takka dhugaa jirtu walitti muu firooman kuttu warra Hacaaluu dhaqxanii jajjabaadha hin jenne Hacaaluu wallaaltaniiti maatii Hacaaluu wallaaltaniiti wallaalle garuu dhiigni Hacaaluu dhangala'eetuma dhaabbileen siyaasaa morkattu tun bulchuudha deemti intaatu dubbiin gama kanaan jechuudha okay namni Abiyyi jalatti waan barii qabee jiru ijoollee teenya okay dhugaa dubbachuun firooman kuttu waan ta'eef dhugaa itti himuu qabdan Taayyee Danda'aa mootummaa naannoo Oromiyaa jedhan guyyaa takka waa'ee naannoo Oromiyaa wanta inni gabaasu ani nargus hin dhaga'us wantuma isaan hojjetan argaan jiru no nuti kan barbaadnu sanii miti lubbuun ilma Oromoo ba'uun qabduudha Oromoon qa'ee isaatirratti hidhamuu ajjeefamu lubbuu ilma Oromoo miti hoolaan Oromoo cabuun qabdu du'uun qabdu wayyaaneen odoo qabeenya Oromoo saamtu odoo Oromoo akkasitti adamsitu buqqifnee jechuudha
amma teessan immoo salphaadha. Teessan immoo hacaaluun du'ee walumatti araaramnee teenya. Ka biyyaaf falmatu, ka dimokiraasiif falmatu, Jawaar Mohaammed hidhamee walitti araaramnee dhaabbileen siyaasaa amma morkitu cinaatti galtee wala artii aktivisti qorqorroon asirra jirtu ka garaashiitiif fiigdu. Gaafa mootummaan kun bu'ee Jawaariin baha tokko taanee waliin falmanna. Ani barreessee lafa kaa'e takka takka. Firri Oromoo kami, diinni Oromoo kami. Abbaa feetoo taate nan ilaallatu. Har'a garuu Abiyyi jijjiiramni dhufe morri. Har'a oquufte sitti jijjiirama ta'uu danda'a. Ganama yoo ciree nyaattee argattee buna kee dhugde siif jijjiirama ta'uu danda'a. Garuu gaafin keenya sanii miti. Abiyyi ilmoo saree opidiyoo waliigalli buqqaatu malee bilisummaan hin dhufteettee yaadda. Borullee ganaa tokko du'a beeka Oromoo. Wal ilaalla jechuudha. Mee Amaara akkatti isin jala deemtee ጋላ አገር ማስተዳደር አይችልም። ጋላ ከዚህ መውጣት አለበት። ሜታካ ጄሳ ሜታካ ዋጎዳ ኢራሲን ኦሮሞ ገሩ እዬ አከንመት ወጋታ ከቦዬ ዋንሲን ዲሱፍ ሁምነ ረተ ተወረተኒ የጁላ ቤካ ኦሮሞ አጀስቱ ጁዋር ሂታን ጉያ ተከለ መላልተን ሜ ኦሮሞ ማጀራ ይሄው አኩማር ጊታን ሆሪ ጪሰን አቹማን ሄዱ ትፉፋን ኢሬቻ ራሲን ዶዋን ጢቆ ጢቆ ዝም ጀተን Karabaafatan okay bara wayyaani rabbiya dhiiga fi lubbuu ilmaan waggaa 7 guunneen ilmaan ganaa lafa barattee guddattee boru jijjiirama biyya isaaniitti fiddu lubbuun isaaniitti darbee ka wayyaani maqaleetti galte har'a isin akka qallitti achirra teessanii Oromootti ajjeesaa jirtanii jechuudha. Oromootti ajjeesaa jirtan. Amma bonye ijine ujenne enyunu daga Oromo sajjesaira Oromo sifitaira falli jiru garu wali galte falmachuudha wali galte tokko taate deeggarsa mootummaa hiriira baataniif isa nama ajjeesu kana deeggartu do Oromotti gammadanii deeggartu dhiiga Oromoo irra dhaabbatanii deeggartu barattu Oromoo intala cimxu bar haymaanot badhaadha finfinnee keessatti halbeen qalanii ajjeesanii bar mootummaa kana deeggartu. Daddy galambar wae mililik wan serbe fajifam bar senan simin gafatu khayon isani mal tore lubun isani malibay isino araka garada nit bitam tanif aka wambari he isani farmi tanif duan jechuda Abiyyo kan tepelle folino jecha tore ka kobe wayani qaraga tore iga Oromotin harra debi Oromo fita kales Oromo kita tore wayani wadi Oromon waligala khate opidio haga abadula jiru Oromon imbilisomtu lenco bati lenco marre jiru Oromon imbilisomtu warren amma angorra jiran opidio misonson opidio ol akka buqani dabamamale Oromon imbilisomtu ugasinitima isa kanada isi wayane tan opidio ka wayane chalteda bara wayane bulchite ilmaan Oromooti afaan Oromoo dubbacha ijoollee teenya mana barumsa rareeba sabboona mana kana jira abbaan qabeenya mana kana jira kan itti himaa ture ilmaan Oromoo miti opidio miti kan ergama ilmaan teenya fixaa ture har'ammoo ishin buqqaatu malee bilisummaan hin dhufu gonkuma opidiyoon ilmaan harka dhiigati ilmaan Oromoo eebbisa addunyaa kan ajjeechisiise opidiyoo achi jirtuudha maqaa Oromootiin falmachaa Oromoon du'a har'ammoo isaan jalatti bulaa. No, intatu Jawaariin dogongore wayyaane buqqisiise biyyatti galuun dogongora ture opidiyoon buqqaatee baduu qabdi yukas maqaa jijjiirratti haara biltsiginnaa ofiin jettee as baate biltsiginnatiin keessa lubbuu ilmaan Oromoo duguugu erga Abiyyi meeqatu du'e erga Abiyyi dhufe meeqatu du'e meeqatu qabeenya isaa dhabe meeqatu mana irratti gubate. Jijjiirama isin hiriira baataniif mana tolisin deebisin nagaadhaan dhugaa rabbi dhiigni hacaaluu barri keessan irra dhaabbatee isinitti aboo keessattuu warra har'a hiriira baataniif mootummaa kana
mootummaa kana warra hiriira baatanii dhiigni Hacaaluu barri keessanirra dhaabbate isinitti